baay'ee nama ajaa'iba. Jaalala jedhanii namni tokko amma keessatti warroota biyya alaa jirtan nama hin beekneef bakka dhiirri ta'es dubarriin si falaxame si qurxame maalidha waliin jettanii nama hin beekneef dhiiga tuftanii hojjettanii isa achitti argattan kan itti battantu isin kennituu fi booda naganii maalidha jettu garuu mana waaqayyoo isa kufe ijaaruuf isa kufe kaasuuf akkasitti morma keessan jallistan isa nama karaa irratti kufe garuu wanni hin jettan isa sin hin beekne maal akka fakkaatullee hin beekne karaa wallaayinii argitanii jala fiigdu garuu waaqayyo nu gaafata mana isaan ijaarri taanaan maal dhareenti mana waaqayyo isa kufe naga hin kaasne taanaan baay'ee nama ajaa'iba. Isin mana bareedaa keessa jiraattanii isin mana ta'u keessa jiraattanii manni koo garuu kana yeroo fakkaatu isin xiqqoo isinitti hin gaddisi fuula keessanitti gaddi isinitti nagaamu jedha waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa kanaafiyyuu kana beekuu qabna jecha baay'ee nama gaddisiisa mana waaqayyo kufee kaasuu qabna ijaaruu qabna jecha waaqayyo irraa kana arganna oolmaa waaqayyo irraa oolmaa guddaa arganna borummoo samii irratti mana akka nu ijaaruuf mana waaqayyo ijaaruu qabna. Yoo isinitti tole subscribe godhaa like godhaa.